Ashamaa akkam jirtan nageenyu waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenyu waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Anirree baay'ee nagaa fayyaa kootii isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyya. Warroonni haara taatan subscribe godhaadha. Warroonni subscribe gootan immoo hedduu isin galateeffadha. Maadee kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota koo arramoyyuu waan ajaa'ibaa fidee dhufee jira. Arramoyyuu wanti ilaallu wanti isinitti himuu barbaadu amaloota namoota injifatoo ta'an. Namni injifataan nama kaayyoo isaatti cichu jechuudha. Nama injifataa jechuun nama akkamii akka ta'e isinitti hima. Namni injifataa jechuun amaloota 9 qaba. 9 kana immoo tokkoon isaanii isinitti hima jechuudha. Addunyaa kana irratti namoota injifatoo kan ta'an amaloota akkamii akka qaban mooyyuu namoota injifatoo ta'uudhaaf amaloota kana qabaachuu qabdanii isiniin jedha. Namni kamiyyuu jechuudha injifatee argamuudhaaf moo'ee argamuudhaaf ni barbaada. Kanaaf immoo nama akkasii ta'uudhaaf immoo qabxiiwwan 9 kana guutuu qaba jechuudha. Innis maal akka ta'e tokkoon isaa waliin ilaalla. Na waliin turaa isiniin jedha. Nama injifataa nama kaayyoo isaatti cichu, nama mul'ata isaa galmaan ga'uuf carraaqudha. Nama akeeka isaa irra abdii hin kunneedha. Akkasumallee nama gaamee rukutuu yookiin ari'ee qaqqabuu danda'udha jechuudha. Amala nama injifataa jechuudha. Amaloonni namoota injifatoo keessaa 9 kana keessaa tokkoon isaa isinitti hima. Tokkoffaa yeroo hundumaa ni baratu jechuudha. Yeroo hundumaa ni baratu. Isa har'a irraa kan caalu boru waan haaraa hojjechuuf yaada. Har'a qopheessee garuu isa kaleessaa hojjetanii har'a of hin jajan jechuudha. Isa kaleessa hojjetanii har'a of hin jajan. Wanta haaraa hojjechuu barbaada jechuudha. Yeroo kamiyyuu wanta haaraa hojjechuu barbaadanii isa kaleessa hojjetanii ittiin of hin jajan jechuudha. Isa kaleessa hojjete akka isa kaleessa hojjete jechuudha. Kaleessa darbeera inni waan ta'eefuyyuu har'a mooyyuu isa caalchisee hojjechuudha jechuudha fedhiin isaanii. Lammaffaa irratti mooyyuu yeroo isaanii sirnaan fayyadamu, yeroo isaanii hin qisaasessanii, yeroo isaanii haalaan itti fayyadamu jechuudha. Hojiilee isaaniif dursa sagantaa baasu. Akkaataa barbaachisummaa isaanii duraa fi duuba itti kennanii raawwatu. Qaqqabsiisus wanta hin barbaachisne irratti yeroo hin guban jechuudha. Wanta isaan hin barbaachisne irratti yeroo hin guban, wanta isaan fayyadu duwwaa irratti yeroo fi dabarsu jechuudha. Sadaffaa irratti mooyyuu ilaalcha qajeelaa qabu. Guyyaa hundumaa gammachuun qaba. Guyyaa hundumaa gammachuun qaba jedhanii hin eegan. Mala furmaata wantoota rakkisoo soquu ofitti amanummaadhaan hojjetu jechuudha. Har'a hojjetanii fiixan ba'umsa yoo dadhabanirre isa fuuldura irraa baratu. Boru ammoo daandii jijjiiranii hojjechuu itti fufu jechuudha. Isa darbeerraa hin baratu garuu borumuyyuu isa caalchisanii hojjetu jechuudha. Afuraffaa irratti mooyyuu neetworkii isaan fayyadu diriirfatu. Akkasumallee hiriyoota fi miiltoo hojii amanummaaf qaama fiixan ba'umsa namoota injifatan namoota duuba deddeebi'aniif isaaniif kennan akkasuma kanneen isaan bashannansiisanitti hidhatu jechuudha. Shanaffaa irratti mooyyuu galma ifaa qabu. Namoonni injifatoon waan barbaachisu dursanii xinxaalu. Akkasumallee murreessanii kaayessu jechuudha. Callisanii ammoo raawwatu. Qabxii jaaffaa irratti mooyyuu itti gaafatamummaa fudhatu. Qofaa fiiguu hin amananii dorgommii waliin galuuf dorgommii osoo hin seeniin dursa xinxala qopheessu. Haalota tilmaamuun wantoota achi keessatti dhibu malaan herreeguu baasu jechuudha. Herreega baasu.
inni jaaffaan jechuudha. Siniif galee moo siniif hin gallee irra sinii deebi'u. Isa jaaffaa keessatti jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhatu qofaa fiiguu irra qofaa fiigu jechuudha. Qofaa isaanii fiiganii amanamummaadhaan dorgommii walitti galuuf dorgommii osoo hin seenin dursa immoo hin xinxaalu jechuudha. Of qopheessu jechuudha. Haalota tilmaamuuf wantoota achi keessatti dhiban malaaniif herreega baasu jechuudha. Wantoota achi keessatti isaan muddachuu danda'u dursa beekan jechuudha. Dursaniit itti qophaa'an jechuudha. Torbaffaa irratti mooyyuu akka isaanii ta'uuf carraaqu. Akka isaaniif ta'u carraaqu. Hamma naaf ta'u jedhanii hin eegan. Waan isaan hin taane hin ta'in hafe mooyyuu hawwuudhaan sababoota kaasuu osoo hin taane malee ittiin wantoota isaan rakkisan mo'atan qopheessu jechuudha. Wanta hin mo'atisan jechuudha. Maaliifin immoo inni jedhanii ta'u of dudduuba hin deebi'anii garuu akkamittiin mo'a jedhaniit itti of qopheessu jechuudha. Lammaffaa irratti jechuudha. Isa itti aanuuf jechuudha. Qabxii torbaffaan isa kana. Qabxii saddeettaffaan immoo waan danda'amu irratti xiyyeeffatu. Galma isaan qaqqabuuf yeroo carraaqan kaleessa keessatti rakkoo isaan muddachuu dhiisanii boru waan gochuu danda'an irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kaleessa waan isaan muddate yaadanii ta'uu aaroo donteen kan kaleessa waan darbeef isa har'aa irratti kan isaan xiyyeeffatan jechuudha. Saglaffaa irratti mooyyuu qabxii saglaffaan jechuudha. Harka hin kennanii milkaa'ina dhabuun akka carraatti waan lakkaaniif hedduu itti fayyadamu. Dogoggora isaanii irraa baratu jechuudha. Wanta dogoggoran irraa baratu malee ani dogoggoree jira jedhanii abdii hin kutatanii jechuudha. Gonkumaayyuu abdii hin kutatanii isa dogoggoraniirra jiraate irraa baratu akka barumsaatitti irraa baratu. Dogoggora kana garuu lammaffaa akka itti deebi'anii hin hojjenneef dogoggorri irra hojjetan kun boruuf barumsa isaaniif ta'a jechuudha. Inna malee dogoggorree jirreedhanii tasumaayyuu abdii hin kutanii isiniin jedha. Namoonni amaloota injifatoo qaban jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu namoota injifatoo ta'uu qabna. Mo'amuu odoon ta'in mo'uu qabna isiniin jedha. Kanaaf dhaggeeffattoota fi kabajamtoota koo hordoftoota koo waan na waliin turtaniif immoo baay'ee isin galateeffadha. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaa fayyaa isiniif hawwaa bakka jirtanitti. Warroonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib naaf godhaa. Akkasumallee laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan na waliin turtaniif hedduu isin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jedha.